Tole nagaan caalu nagaan gooftaa nagaan abbaa isiniif haa baay'atu loomii yuutuubii jalatti warri argamtan obboloonni koo kiristaanaa obboloonni koo musliimaa warroonni amantaa biraa hordoftan hundi keessanuu nagaa keessan isiniin jecha anis nagaa koodha galata gooftaa baga nagaa taatanii baga nagaatti eegamtanii har'a keessan isiniin jechuu jaaladha. Egaa warroonni na jajjabeessaa jirtan gooftaan baraa fi jireenya keessanaa eebbisuu eebbifamaa warroonni natti dabalamtanii maatii koo taanes kootaa maatii koo ta'aa isiniin jedhaa gooftaan sinaa eebbisuu. Egaa har'a maalan qabadhee dhufee biraankiin qabadhee dhufee biraankii obboleettii keenya tokkotti dawwaleetanii biraankii godhaa na dhaggeeffadhaa eessayyuu naqinaa isiniin jedhaa gooftaan koo sinaa eebbisu. Kami jiru ijoollee kechaan baatummaa maal akkanumatti ijoollee kecha oolta. Antini ijoolleen meeqaa? Ajaa'ibaa! Ijoollee jaamoo? Eega. Yaa Rabbi maarreen taatoo callaadhumaa kun. Maalaan godhatteetti bakka ishee. Yaatiin deemee. Yaatiin deemee buna ganaan nafa dhiqaddaa. Yaatiin haala gubarra. Homaan jettu godhi. Si anchi Haa. loomii warqee ettee jedhamte ettanani maal hin ta'a? Loomii warqii hidhattee hidhamte ishee hojjetu. Addis Ababatti warqee ettee jedhamte naan jettaran. Ani moo? Akkas jettarani. Egzaabeer wayi. Yoo takka dharayaan taatu banni. Nama jedha. Ande? Addis Ababatti eenyu akkana jedhu kan taatu warqee itti hidhamte. Waan taatu banni utuun biyya yaa Rabbii kooti na baasi. Baashinii amma fidanii moo akka bitiree utuu namni naasuuf ni haasa'a. Warqee ettee jedhamte giseenan Addis Ababaa jiru ishiin hattuudha jettaran. Yoo akkana siin jedha Addis Ababatti hooyyoo ormaatitti akkana gootee jedhanii dhageesse. Addis Ababatti akkana gootii Addis Ababatti attee hidhamte jettaran. Banni Addis Ababaa erga biyya ormaa ka deeme iyyuu ammaa miti turee jira. Amma yaadatanii kana odeessuu qabanii raddisii godhanii an tattu. Gizuma Ani jennesi gizumaati biyya jiru gizumanani biyya jiru attee jettarani. dharas sobaniin taatu eenyaan akkana siin jedhu sun waaqa sodaadhaniin bagee ta'a. Ati maaliif akkana jettaa? Yoo man jedhin taatu wari warqee baaliin taatu warqee maali tanatti siin jedha waaqa rabbi ani warqee maali? Warqee maali tatteeti? Warqee attee mana tokkotti galchee deeme tan achi warqee attee baatee dawalanii natti manii jettaran. Mana kamitti asi galchee yaan taatu maa sobanii kunoniiti yoo biyya arabaati deebite ishiirra immoo manna keenya waan tokkicha. Maa ittan Biyya arabaati deebikkatti reefu ati gaxariidhaa dhuftee achitti galte sanii yoo maanaan hin jenne ishiin nama gaariidha naan jette bira mallaan jettire. Warqee attee sumaan achi dubbanne naara. warqee attee warqiinis keessa jiru warqiidha fi birriinis keessa jira jettaran. Eenyu akkana jedhuuf eenyuma ishiin eenyu akkana siin jedhu sun. Nama jedha situ namatti hime namni immoo dabarsee natti hime. Ati qaata dubbattee jedhan ati qaata jettee yoodhan ana tureefu dhagaye malee. Eenyu gadi sabba waan taatu eenyu nan jedhee warqee attee eenyu ishiin abbaachisan natti eenyu gadi sabba koo hanga odeessu dubbii sobanii gadi sabba kan kuni eenyu ishiini. Ati jetteeti raafatte Eenyu maala deessu. ati jetteeti raafatte malee qaata jettee yoodhan qaata Ara sabba kanii of keessa gadi namaa irraa uffaddaani namaan akkana jedheen beeku boy. maal sabbakuu miti waan ati hin jenne jechaa fidanii dhufanii sirra jedhuu miti meezim jedhati. Yaa Rabbi anji ara waaqa sodaadhaadhaan waan tokkicha homaa hin jenne nama akka hin jedhu iyyuu. Abaruu san gootee kana gootee hin jedhuun Rabbi. Akkamitti odoo ati hin jedhini akkas jedhanire odoo ati akkas hin jedhin ishiin akkanas hin jechaa jirti jedhure
situ qaata jedhe jedhan ani immoo reefu nagee. Aadaa reefu dhagaye malee ati qaata jettee. Yokko eenyu isheen akkana siin jette deeqamoo dubartii eenyu nan jedhee gadi sabbatanii gadi warri isaanii gadi gingilchanii eenyu isheen akkana jettu sun akkuma ishee sannatti mi rabbi kun. Dubartiitu naan jedhe. Eessay Addis Ababa keessay moo gaxariidhaa dhufteeti moo eessay? Namumaan jettee ati abbaa jetteen hin beektu ishiinii ani nama bira galcheetanii achi warqii attee deemtee warqii sana keessa immoo birriinis keessa jira jetteen namaan. Achi namni sun immoo qaata dhaga'ani. Namni sun qaata dhaga'ani isaan immoo reefu kana natti mammalee. Mana maaliif asii galchee warqii attee baate jedhee too warqii keessa gannaga warqii maaliif attee anta too? Mattan beekareen. Warqii maaliif attee? Warqii attee. Areessa banii? Areessa banii? Huu. Rabbi sabaniif keessa gadi naqanii abbaa ishee sadoon argate rabbi kunoo. Akkam gootu? Hundee? Injeen sabanii gadi sabbakanii waan namni hin jenne. Akkamitti odaati hin jenne siin jedhu. Jala nu baasa tara. Akkamitti odaati hin jenne jedhu natti. Akkamitti odaati hin jenne uumanii haasa'u. Waan tokkicha hin jenne. Waan tokkicha hin jenne rabbi wanuma biratti waliin galla yoo rabbiin jedhe waliin yoo gallee yoo ati na fuuldura galte yoo anis galee akkasuma qonnaa basaasnaa fuuta. Sa'aatii kamitti akka malee jedhee sateenya akkana ni jedhee natti miti abbaa ishii suni jechuudha yaa rabbii hona baaseti. Maal moo taarikii nama mana ga'u? Akkanumatti maqaa namaa balleessuudha. Simmee akkanumatti maqaa namaa balleessuudhumaaf walii gad deemtu dhugaa kan maqaa namaa xureessutti nama keenya kana dhugaa kan maqaa namaa xureessuudhaaf keessan deebi'anii. Anuma sitti gilgilcheessanii gilgilchaawwan isaanii namni utuumaa hin jenne jettee akkana jettee achiin baatee buutee jechuun uumaa isaaniiti kan namni keenya yaa rabbii adaraayi. Naa wanni namni hin jenne jettee. Wargattee mana haritti galchee bara beekannatti teessanii biyya wargan beeslaa turee jira. Ati gizuma san erga biyyummaa baatu sanii gizuma biyyaa baatu sana jettee ati isaan turee funatti mee malee. Ani namoota aseen beekuun taatu eenyu okkoo eenyu ishiinii abbaanatti mikaa eenyu. Ati jettee kaatitti raaffatte. Ati jettee kaatitti raaffatte kaabbaa timteetu beekta kaabbaa silkii baay'ee dawwaltu. Shinaan ni raafadhu jaartii dulloom tara seeta booddee. Ani ni raafadhu maali? Gizee kaa jaartii ni raafadhu waa? Didee? Maali raafatan? Maali raafadhu? Maa hordaatiin amma na ga'u jiru? Tole nagaa jaaluu. Sinii baay'atu. Ani kolfan qabachuu danda'ame jaartiidha naan jette innaa biraankidha. Biraankisa godhe. Raawwaarratti biraanki walla goote yanta ta'ee ballee rabbii. Jaartii kallattiidhaan hawaa irraa fadhu isarratti hin kolfa qabachuu dadhabe. Innaa nu jajjabeessaa gooftaan baraa fi jireenya keessan haa eebbisu warroonni loomii yuutuubii jala jirtan adaraa sheer laa'ik nu godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jenna. Eebbifamaa dogongora jiruuf immoo dhiifama nu gochaatii isin jedhaa. Atis immoo dhiifama naa godhishi. Deemaa wargaatti waan ta'ee eenyuma ishiin ijoollee deetanaan iyyee eenyumaa eessumaa yaa rabbii hoonje. Waan sitti maa fayyinaan jennaan yaa rabbii kaa maalii kaa ijoollee maallatti miti kaa ijoollee dheetaa rifadhe. Garatti dumanatti yituu jalaa bahee dhufe. Kunoo kanuma sitti meegaa. Gudiina goote. Inna waa dubbadhu kan warroota si dhaggeeffataa jiruu fi warroota sii godha koonis. Maal naa goota immoo? Waan dhaggeeffadde sitti immoo tasaatuma na dhaggeeffadde adiin sii godhan kana caalu sii godhaa miiqoo. Waan naan jettu laala narratti mari'attee mee maal jettu siin kanaa jalatti koomentii jalatti nu barreessadhaa. Nu jajjabeessaa eebbifamaa gooftaan sinaa eebbisu. Atis immoo obboleetti qowwennuu naaf eebbifamii gooftaan baraa fi jireenya keenyaaf haa eebbisu. Guddaas galateeffadhaa naaf galatoomis jedha.
Atillee galatoo baay'ee tokkorfadhee jira dhugaa hindi. Garifachiiste sii godha qoonni eega godheessi deebisaa miti. እሺ እና ብራንኪን ኬኛ ከነ ፈካታ akkasittiin biraankii godhee na kofalchiiftee garuu nan kolfee jechuudha. Kolfan qabachuu dadhabee maaliif jaartii dullattiidhaan isa jette irrattanii kolfa dadhabee jechuudha. Nan kolfa jechuudha. Ani kolfa qabachuu hin danda'u. Innaa nu jajjabeessa siniin jennaa nuuf eebbifamaadha. Gooftaan sinaa eebbisuu siniin jedha naaf eebbifamaa.